no, no, no. Kasih kawan aku dulu. Lan mandir. Arrakee summa ajaa'ibaa qabanneeti jirra. Dita tube arra afirame afira ajaa'ibati. Aqababale ajaa'ibati nasimatanii as jira. Mucaa kana yaamuudhaaf nutis akkasumatti maamii kana yaamuudhaaf 1 kiiloomeetiraan herreegamuun finneetti dhufneeti jirra hanga dhuma qophii keenyatti nu wajjin tura. Akkuma beekamutti maamii yuutuuba keenya kanaaf mee deeggartootaaf yookiin hordoftoota keenyaaf dhaamsa maal dhaabtaaf waa'ee Ditaa YouTube kanarratti? Ayyee galatoomi dhaamsaan qabuuf garuu Ditaa Tube kana akka gargaartanii akka cinaa dhaabbatan akka like share comment fi subscribe akka gootaniif barreessaaf comment jedhaanaas ana laafnetti fudhata. Kanaafu kana isa cinaa dhaabbadhaa anis waliin hin jira waan hedduu qabanii dhufnu waliin ni jira sanni daliinee Rabbi jee. Kanaafu gargaaruu isa cinaa dhaabbachuu hin dagatinaa obboleeyyan kiyya hordoftoonni isaa jechuudha. Kanumaan isinsu barbaada. Gara viidiyoo qopheeffannetti isin dabarsine viidiyoo ajaa'ibaati gaanti gaafa barattoota waan dabarsine ni jira. Nuunis dabarsee jira barattoota turre. Baachii takka ture nafeeti. Baachii takka turre baachiin ammaati fi barattoonni amma haala kamiin barachaa jiranii waan jiru takka TikTok irraas ta'ee waan takka viidiyoo gaggabaabduu fudhannee dhiyaannee jira. Mee waliin haalaallu. Ajaa'iba garuu Maamii xiyyaata nagartee oggaa isin ol baatee achi amma caantu shamarran amma dhalaa taatee gimbii gubbaadhaan oggaa ulaaltus waan jallaabiyaa kan uffattee amma kana tamaariin namni biraa maal jedhan gaafa keenya sirraa taate akkam ilaalta gaafa kanaa yoo taate achi namni hedduun jira warri karaa deemu jiraatonni dhagaadhaan achirra darba laalme hanga dhumatti mee viidiyoo kana ilaallu mee wallahi hedduu nama ajaa'ibsa dhugaa. warra isi jira nagartee warra isi jira guututti akkanatti eeggate nagartee isi jalaan bahuudhaaf. Amma caantuun tan barumsaaf dhufte moo maal nama barsiisuu dhufte? Wanta kaawwanni asirraa nu godhu maal si fakkaata bilisa hidhiita. Mana barnootaa kun laga harreedha. Laga harree mana barnoota kan mootummaati. Dhalaan islaamaati sichi ni baratti. Dhalaan amantii biraa qabdus ni baratti. Garuu dhalaa teenyataa kana godhu dhalaa islaamaa ijaaba kaayyatee ani takkaan agarre. Takka anis ollaa sanitti barda jeetti barne gaa walii gaa ni beena. Egaa jadiidalatti baranne hedduu seera qaba ture gaafa saniif garuu barumsaaf dhuftee shamarran taatee waan akkanaa kana. Ayi bar wanni si ajaa'ibsanii mitiyu aboo dalleeyni bar shiboo qaba. Shiboo gubbaan dabru jirti michoo. Yaaddee silaa shiboo tu qabdee jira lafa gadi. Aboo michoo silaa aboo haala kana keessa jirra baakeeshina wanta kana baachii kana keessa jirra yaa hordoftoota keenya. Dhaamsa kan qaba dhaamsiin an qabu maal jettanii barumsaa fi wanti biraa wal dhaabaa yeroo tanatti namni umrii barachuu qabutti umrii san booda nama qoccoofaa mala ni beektanii kanaafuu barumsa kana sirrii barattanii isaa barachuu qabdanitti odoo hijaaballee firaa baastee taayitiidhaan dabartellee odoo taayitiidhaan illee biyaansi achirra utaalte ispoortanyaadha jennaani takka uffata battee jennaani gurdii uffattee hijaaba uffattee kana miila suuta wal qabaa dabruun fiizikaal ispoortii illee qabdu ajaa'iba nama ta'a hanganuma akkana fakkaata. Itti aansuudhaan gara viidiyoo ajaa'ibaa takkatti isin dabarsina. Viidiyoo nama kan kabajaa nu bira qabu jaalatamaadha. Hedduu kabajaan garuu saayiba keenya jechuu ni dandeessanii. Viidiyoo isaa Oromiyaadhaa kana viidiyoo kana haala walis. Maal akka dalagaa jirtu. Dasii tola sabee lafaa moo siree namatti tola sireeni kakakkiisa wayyoo lafaatti na waan jaanii seerasa kana himasa ajaa'ibaati. Boorca isaatu boorca ajaa'ibaati. Dhugaa ana kalaalatti boorca isaatu nu kiiloo nu gaagna. Boorca sis maali amaanaa si kanan yaa himan. Qumtaa isaa tana gartee. Awo maaluma taate habibi xiisa. Kophoo tuutaalleedhaan siraa jedhee rakkoon qabu garuu awwaaraas nyaachisaa dasii wanti jedhu kun maali mee naaf hin galle. Dasii tunu maal jechuu barbaade? Waan deeqaa shanii sanii jiruu. Awo waan deeqaa shanii kana akkaan akka dhaarraatee hawwisanii beeksisa jechuudha. Dasii tola ommee lafaa moo siree namatti tola sireeni kakakkiisa wayyoo lafaatti na waarsi nyaachisa. Siree cinaa taasisee waan akkanaa hawwitu
dubri silaalu fi hordoftoonni keemaatu itti dhaga'ama. Mooraalii isaaniitiif illee eedee siree raachi deemtee hin ta'e. Burqee san qo'atee. Koofiyaan garuu apposto maashaallah. Rifeensa jalaan mudata malee bareedaa xiqqishu silaa malaaxaa taate addunyaa. Itti naqi irraa naqi itti naqi naqanii irraa naqu aannan direetti naqanii haf godhanii raasanii dhadhaarraa gad naquudha. Please Obbo Khadiir kabajamaa Khadiir jaalatamaa fi hedduu hordoftoota kan qabdu Oromticha keenya sabboonaa keenya. Artistii kabajaa wallaahi siin jaalladha. Oromoo keenya karaa amantiitti deebi'ee jechuun amantiitti illee maashaallah dhiyoo sana dhageenye jira. Waa'ee hedduurraa dubbatee jira. Amantii keenya namni gotuquu bira dhaabbachuun isaa hedduu boonsitee jira. Sirra gammanni jira. Garuu asiin kana dalagaa asiin mee nuti barattoonni kee nuti warri si jala hordofu kuni maal si jalaa qaraan waan akkanaa kana hoggaanii fi safuu hin qabdu dhiyoo Oromooti. Hoggaa jenneef gaafannu. Xiqqoo nu dhagaamatii wanni kun keessarraa nu maalitti naqanii irraa naqanii raasanii akkasii baasan. Waan san nuuf hin galle jechuun danda'ama. Ati si gala na fakkaata. Yeroo hedduu beektaa waan itti naqanii irraa naqan kana namni tokko maaliif fudhatanii beektaa? Waan itti naqee irraa naqu takka bishaan irraa naqee garuu aanunis toofaa mala. Aanunis toofaa mala akka inni jeetti garuu dubbii guddoodha. Dubbii karaa bakka jabduu deemtu Khadiir keenya. Artistii Khadiir. Artistii keenya garuu nuti si kabajna si jaalanna irrallee Respect. kabajaa guddaa siif qabna. Xiqqishoo nu jechoota kee kanaatu nu diqqisiiseeti nu kabachiiseetuma kanuma si dhaabuu barbaanna. Gaafa yeellee sin gaafachuun qabaniiti. Warreen takka warreen jettan Hamzaa Sheekh Hamzaa tuttuutanii. Hordoftoota keenya nama ajaa'ibaa takka isin qabnee dhufne maalirraa akka haasoftuu hin beektu tiyyaan tunis fayyaan qabduun isaa maraatu ta'uu hin beektu hedduu wal darartuun dhiyoo takka nama aalima tokko hojii aalima fi dhiyoo tokko hojiin Hamzaa Sheekh Jaabir tokko hojiin isaa Hamzaa isin gaafa yeellee sin gaafachuun qabaniiti. Warreen takka warreen jettan Hamzaa Sheekh Hamzaa tuttuutanii. Sheekha jechuun kan Sheekha jechuun maaliif beektan isin? Sheekha gisee jettan maaliif beektan? Akka diinatti illee akka islaamummaatti illee. Astaghfirullah. Akkami sheekni mudawwan uffatee koofiyyaa uffatee farshoo akkami dhuga hamrii moo? eessa jira eessaa fidde ati sun beeknu atu si beekna maali akkana warra mudawwan uffate qofa farshoo dhugaa oolan diini taagaa waa meeqa haasawuun hin barbaachisu adaba godhadhaa atii fi warri si fakkaatu. Islaamummaan aadaa hin qabdu. amantiin qabdan qaban beektaa waa'ee amantii keessaa beeyti waan biraa hojjechuu dandeessa garuu namni yoo dhugellee dhugeettee akka namaa jechuu haasaa hin qabdu ture maaliif fudhattee amantiin kun waan if danda'e namni mudawwar uffatee farshoo dhugu laan gamma dadhabee guddadhee agareen beeku na fakkaata akka kiyyattee ati marsi fakkaatame kabajaa qabaaf maal taate achuun atii fi namni tii walloolte san dhuunfatti wal haasawaa amantii keessan galchina inni sheekummaa hin qabu. Sheekummaan aan injiina isin jee jira hin qabuusi inninis jechoota fofokotaa isarraan eegame numa darbata alaa kulli haal dhiisaa waan akkana dhiisi atis si viidiyoo ajaa'ibaati viidiyoo amma deemu jiru mata milishaa jeniin an garuu isaanirra kan ajaa'ibsiisan ni beektaa ispoortii kadar bosoon ta'e kahuufa eessa dhaquu deema barruuf deema ndaawum haa leenjiin deemtanii waliin jechuu turan jaanne beektanii bilishaa ganda keessaa wali guuranii gara baati sadi faa leenji'anii mootummaa keenya akkuma beekamu uumaa godhuu hin dandeenyu kanaafuu viidiyoo kana alaallume dura viidiyoo kana ilaaltanii murteessuu hin dandeessan milishaan akkatti ispoortii hojjechaa jirti. Enqisqaasee qaamaa godhu bara. Lalmaan jira. Khiyyaan akkana awwaalame bara. Hai maali asin khana bar khanan dhoome bar asin khaysa gaseen jechuun bar umri isaan boo kana faal leenji'eeti biiganda keessa deemee ijoollee fi manguddoo fixaa jira isin ijaa wallahi amma ispoortii akkana kanatti mee yeroo jalqabaatiif amma arraa garuu khiyya nuti amma gaafa keenyaa waan akkana awwaani fi leenjinu hashawaa faa dheenee biyyee irratti faa wal darbuu turre firaasha faa hodhannee firaasha godhanti gaafa jireeti namni eega guddiloome faa koofiyyaa qabatee an khafufurra qadarbuu la akkana jira jiga ilmoo kamiidha lama booda akkana kanama masheena jira
maali asin jaartuu jiru idama Bakka masheenee jira gaa. asin idama jaartuu jechuun yaani guddaa ama qaba guddaa spiraal kurriin isaa miidhamee jira dhaabbachuun isaa akka jabaamu godina fakkaata kanuma wali qabee mootummaan kun nu jiraan dararu jira gaa waan kana kana faa jira ilmaan isaa ammoo yookaan isa harkan maal jaamne maal raabata dhagayaman dhugaa hedduu nama rifachiisan ilmaan isaa dhugaa kanatti namtichi eeguu isarraa nama kophee inni uffate tanaatu na ajaa'ibsa kophee namartii isaatu garagalchuu dhorkee kopheetu garagalchuu dhorkee malee xiyyaan nama guddaa dulloome kana hedduu nama rifachiisan hedduu ulfaata qaxabee darbu kun kanatti Onu khiyyaa baqa safa illi qabaa fi maal viidiyoon dhumaa kun viidiyoo hiriyaa khiyyaa kanaa jool qabatu an viidiyoo kan isuma yaadeetiin fiizee dhufanii beektanii deeggartoota keenya mooraalii khiyyaarana deddeemuudhaa fi viidiyoo kana baasee jira viidiyoon kun sumaa fi an dhugaa waa'ee keetii kan irraa dubbachuuf fedheetiin dhufee ture viidiyoo kana waliin ilaalu isa na fakkaate namtichi waliin ilaalu Ay edu morali nama tu kuda kun ya kan ecun anduga argitan arumana afiri arumana arab sajetin arumana fidi wana kara hana gua morali hina tu edu nanti daga jiranu amali finjo sani fakkat turte an khiyan na yabsisi polisi chogat dufu polisi chuma do da fakkat je sila bakatana mammi taati onni sata na wajina kami jedi rifesa khana malif gudisa tigaru mando ay dabbina yuna la ciran numanda amma ati wame katifite wachi me katifite gwa kan sirra muran kan nulfatu dada undanti dibuture dada undanti edu ne idachu aka kunun seti ne ga atibu ada oromo tukuni ilman abba jarabba gadati tanifu khana ciruna kajabada police ni wali harka wali ba khana fu fe godon cewa godu kan na ci jechu barbadeti dabbinati gwara ciran malata edu duga nama rifakisa an kana arsu ciraddu jani sila timani te sila duwarrare gudu batani di ittihiman bareda ture dibeta fulo duran ne galani nama lama sidin taati kharat polisin biya khisa kanati nama dum dalata biya kana godun kun yamma nusis nuran wala mu jechuudha bar tanaaf foggenno gona nutis koltin deemnu kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon keenya kanarra asumatti raawwachiiti jira torbee bifa addaatiin viidiyoo babbareedaa qabanneetti dhufna warri chaanaala keenyaaf haaraa taatan hottaatii maatii keenya taasisan jechuu barbaanna maamma yaada qabattee dabarsiise gara gabaabaa like share godhuudhaan koomentii sunuu kannaa yaadni kun bareedaadha waan akkanaa firaadhiisaa waan akkanaa itti guuttaadha jechaa nu gorsaa nuti ilmaan keessanii isiniin gorfamna tanaaf waan arraaf qabanii dhiyaanii akkana fakkaati yaa viidiyoo reakshinii bicha sontiin diraamaalee piraankiilee garaagaraatii fi chaalenjiilee bifa addaatiin bifa modernaayizidhaan qabanneetti dhufnaati hangasmattuu nagaan nuuf turaa isaniin jenna I love you galatoomaa